السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمني دعوة كساكنا بتيها إلى واني نجد. نمشي تكوتي كرتمي أدمسا ويا تكوسو كرتمي أدمسو. كرتمي كنا كبتي كرمنا إسا دبي هذا منا إسا برعكس. هذا منا إسا كونس كرتمي كنا فوتي تجرو جمرت. أسمعلي كذي تجتمي تجتجتو كرايسا كيسا وانا جايبا باستي. إنس مال وركي أكانا ما أجايب شيء كاني فباسته اتكنيته يا بامناكو أرجع وركي كنا جته تدبته جنانا سمان أبامناكون وركي كنا كبته كرا نمشي بتوديم نمشي بتكونس سمان إلاله إركته إلاله وبته يا نمشي أو كنا أن بتو هندنداو نيو نكادي أكسي ويتو ختما كسجرا يو كان هم بدأته إسابير دقيتو إني سرها بتو dandee bitu satu malah jedheen nana sumaan namichi fudhatee deeme karaa baa'iyaa kabiraa namicha isa guddaa sana bira dhaqee itti himee warqee akkanaatiin irraa biti jennaan namichi sunis ni jedheen yaa namicho an danda'ee birriidhaan si lakkaa'ee sirraa hin bitu karaa mootii akkasii mootii magaalaa kanaa bira deemee inni sirraa haa bitu jedheen jennaan namichis fudhatee fooqii isaa bira dhaqee waggaa isarraa bituudhaaf jedhu ilaaluu yaa namicha an danda'ee birriidhaan siin kaffalu birriin isaa si lakkaa'amu an dubbii isna baasus si argeen jira sa'aatii 6 dhaqiitu baankii galiitu baankii keessa qabeenya adda addaatu jira hamma sa'aatii 6 achi keessaa gurradhuma baafadhu jedhee heeyyameefi jennaan asumaan namichi lakki sa'aatiin 6 natti dheerata sa'aatii 2 naaf godhii an bareechee fuuchuu danda'a jedheen jennaan asumaan lakki dhaqee fuudhi jennaan dhaqee baankii sana yeroo galee ilaalu manni baankii kun akkaan bareeda bakka sadiitti qoodamee jira bakki tokko bootaa warqiidhaan guutamee jira birrii adda addaatiin tokkommoo firaashii akkaan bareeduun guutamee jira tokkommoo gosoolee nyaata waan adda addaa dhugaatii kanatu iyyuu guutamee jira jennaan asumaan namichi ol lixee sa'aatiin 6 naaf bal'aadha lakkii qinanii addunyaa kananii adda addaa kanaa itti kananii eetan hamma ta'e irraa gadi yaafadha jedhee awwala nyaata jammareen nyaadhee giidoo baaseen qabeenya birrii adda addaa gadi guurradhaa jedhee qalbii isaatii mari'atee dhaqee nyaata sa'aatii 2 nyaata nyaatee dhugee wagga sa'aatii 2 fide jedhu qoodaa lamaffaatti bahe qoodaa lamaffaatti yeroo bahu firaashii akkaan bareedutti bahe firaashii sana irraa argu firaashii akkasitti akka argeen beeku irra ciisee haara galfadhee ka'een qabeenya warqii kana gadi guurradha jedhee firaashicha dhaqee ciise dhaqee ala ciise jedhu rafiitiin isa fudhatee kutee rafiitii keessa fagaate rafiitii isaa sanarraa sagalee wahii isa kaase sagalichis maal jedha kai bahii as keessaa baankii kana keessaa yaa namicha gowwaa nana jedhame jennaan sa'aatiin kee gaheera kottuu bahii jedhanii jennaan asuma maal sa'aatiin waan fudhanne sa'aatii koo ga'e jedheen jennaan eeyyee gowwaa sa'aatii kee kana hunda maaliif warqii kana guurrachuutti hin ta'abbanne maaliif gowwomtee akkasiin firaashiirra rafiitiidhaaf nyaatatti fitte sila warqii kana gadi hin baafattu jedhanii itti yaa'essan bar warqii kana osoo gadi guurratte nyaataa fi dhugaatii moo firaashii gosoolee adda addaa kan feetu kan qalbiitti dassi jedhu bitatta maaliif gadi yaafanne namichi kun hin ba'u jedhee didee jennaan warri zafanyaan sun baatanii isa gadi baasanii mana sana keessa obboleessa qissaan asumatti dhumte garuu hiikkaan qissaa kanaa siichi hiikamti warqiin silaa sun ruuxii keeti birriitti qaddaruun dandeessu birriidhaan illee bituu dandeessu lakkoofsa birrii sanaallee himuu dandeessu manni sun immoo addunyaadha manni baankii sun addunyaadha achi keessa firaashiin jiru sun kaflaa fi gosoota shaagalu adda addaati nyaannii fi dhugaatiin sun immoo shahwaa nafsii keetiitii fedhii lubbuu keetii sa'aatittiin 6 siif kennamte sun immoo umurii kee kan itti addunyaarra jiraattudha qissa kana keessatti himee bareechee of ilaali maal ta'e immoo isa kamtu nama baase immoo isa kamtu akkam ta'e ta'uu ilaali rafiitiinii fi shahwaan addunyaa
الدنيا كون قبل نمان ديني كراس شغلتي ربنا ويتماجد حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أمة كفارا وقدوتي ستر سجدت يا كيامادا يا ربي أجل بسي الدنيا تقوت أبني أسدي نكجل يا ربي أجل بسي جلني كدت أمني كفارا ربي نمو أوما إسين وأسلم رمتي سنرد دربتي دوتي كيسن أجل بوننجرو جيشكنا جيشورا أوما جدا جدوب جراغ جرى دنيا تجل waan adda baasetu jira qabrii achi darfachuu jiru guyyaa afuufame turumbaadhaan yeroo qiyaamaan dhaabbatu namni zarii isaatii walillee gaafatu subhaanallah subhaanallah namni miizanni isaa guyyaa qiyaamaa ulfaatteef miizanni khayrii isaa warri akkasiisun warra milkaa'oorraayi namni immoo miizanni isaa gadi buute miizanni isaa sharriidhaan guutamtee khayriin isaa xiqqatte warri akkasiisun warra deeganii nafsi isaanii salphisanii warra akkasii biyya jahannam keessa dawwamuudha jedha subhaanallah ibiddi jahannamaa fuula isaanii gubdi jarri achi keessatti fuula ofii jijjiiru yaa rabbi najaa nu baasii jannata nu galchi subhaanallah